Sila marga fabaaboo qabatanii malkaa deemu malkaa sana maaltu jira ree malkaadhuma jira malkaa jechuun wanni addaam barreessaan gaafii kanaa qorannaan inni adeemsisee too irra ga'e yoo jiraate nutti himu malee malkaadhuma jira. Egaa malkaa keessa dhakaan jiraachuu danda'a miti biqiltuun adda addaatis qarqaratti marguu danda'u. Malkaa tokko tokko keessa immoo qurxummiin jiraachuu danda'a. Waliigalaa jira miti. Ambiraa maaltu jira? Seexana jira jechuu barbaadaniiti. Seexanni bakka hundayyuu ni jira yoo isin ifachuu dadhabdan jechuudha. Waliigalaa jira miti. Yoo ifattan garuu bakka mittoo ofirraa fageessuu ni dandeessu. Inumaayyuu gaafiin keessa maal akkana yaadachiise beektu? Al tokko abbootii gadaa wajjiniin Bishooftu irratti waa'ee irreechaa OBN nu mari'achiisetu abbaan gadaa tokko maal jedhan seetan silaa warri qeessotaa'e bishaan xaasaa yookaan qoccubaluu takkaan seexana yoo waachisan agarra malkaan mana ga'u keessaa seexanni maal godha seexanni silaa bishaan akka jaalanne beeknaa jedhan isin galle silaa warri qeessotaa yoo bishaan xaasaa takkaan seexana waachisan nageenya akkamitti malkaan mana ga'u keessa seexanni jiraata jedhanii gaafachaa ture. Anama maal jechuu barbaadetanii seexanni dirqama malkaa qofa yookaan bakka tokko qofa jira jennee malkaa seexanaa moggaasuun dogoggora. Waliigalaa jira miti. Inni mana bareeda keessas jiraachuu danda'a. Hoteela keessas jiraachuu danda'a. Mana barnootattis isin rakkisuu danda'a. Mana itti jiraatanittis isin rakkisuu danda'a. Inni bari gooftaanuu bari tullu Qorontositti halkan 40 fi guyyaa 40 yemmuu soomu bari gooftaa biratti inni haate bari waliigalaa jira miti. Bakki seexanni hin jiru isinumatu ofirraa ifata malee. Garuu malkaan qofaatti adda ba'ee mana seexanaati kan jedhu hin jiru barnoonni akkana. Gooftaan Yesuus Kiristoos garba Xibriyaadoos maddiitti faa barsiisaan ture erga du'eetoo du'aa ka'ee booda garba Xibriyaadoos maddiitti qurxummii adamsaniitoo qulqulluun Phexros halkan hunda xaaraan ture amma garuu maqaa keetiin saphaana kana garba kanatti nan darbadda jedhee amma qurxummii kutuudhaa ga'utti qurxummiin hedduun saphaana tokko keessatti guutee achuma garba sana maddiitti barsiisee waliin nyaatee hin deemne garba maddiitti bar. Kanaaf bakka garbi jiru deemuun homaa rakkoo qabu dhimma filannoo keessaniiti. Gaafa barbaaddan malkaa deemuu dandeessu. Gaafa barbaaddan immoo mana taa'uu dandeessu. Gaafa barbaaddan laayibrarii seenuu dandeessu. Gaafa barbaaddan immoo wakii nyaachuu dandeessu. Kuni dhimma filannooti. Waliigalaa jira miti. Kuni dhimma filannooti. Bakka isinii mijatutti deemuu ni dandeessu. Tajaajiluus ni dandeessu bakka isinii mijatutti. Waliigalaa jira miti. Anama qaddaasee malkaa irratti deemaa qaddasaa jechuu koo otoo hin ta'ini garuu gooftaan Yesuus Kiristoos yommuu barsiisu kaan malkaa qarqaratti argateeti. Waliigalaa jira. Niitii Samaariyaa sana bari wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti bari bishaan waraabaa otoo jirtuu bari bishaan nama baasii jedheen. Seexana daawwachuudhaaf deeme jechuudha fireessi gooftaan Kiristoos. Akkanuma waan hin fakkaanne yaadina sammuu keessan keessatti jechuudha. Isin maqaa Waaqaa yoo waamtan bakka hunda eebbisuu ni dandeessu. Isin bar kiristaana bar maqaa Waaqayyootiin waa hunda eebbisuu ni dandeessu. Malkaan eebbifamaa ta'uu ni danda'a. Akka aadaa Oromootti immoo malkaan wayyuudha. Tulluun wayyuu. Qulqulluudha bakka filatamaadha. Waliigalaa jira miti. Kanaafuu malkaa maaltu jira? Ani waanuma isin beektanan beeka wanna malkaa jiru. Wanni addaa wanni isin malkaa jira jettanii too beektanoo jiraati natti himaa. Warri malkaa seexanatu jira jedhan jiru seexanni bakka hunda jira. Yoo ofirraa ifachuu baattan fannoo dhumaa baattanii isinitti galuu ni danda'a. Fannoo baattanii qoobii qeesii godhattanii luba taatanii paappaasii taatanii waliin oltanii buluu hin dandeessu. Seexana wajjin innumaa rakkoon qabu yoo ofirraa ifachuu dadhabdan jechuudha. Yoo ofirraa ifattan garuu rakkoon qabu. Bakki hundi eebbifamaadha. Eebbistanii uumama hundatti fayyadamuu ni danda'amaadha. Inni biraa mana kiristaanaa deemuutu gaariidha moo malkaa deemuutu gaariidha? Adama malkaa deemaa isin hin jenne. Hin deeminaa isin hin jenne. Waliigalaa jira miti. Hin deeminaa isin hin jenne deemaa isin hin jenne. Amma maaliidhaaf filannoodhaaf dhiyaata? Namni malkaa deeme mana kiristaanaan deemu jechuudha. Adeemsa kanaan. Yookaan immoo namni bataskaana deemu malkaan deemu jechuudha. Dirqama filachuu qabdu. Amma kuni maalidha seetan? Mana adaadaa keessanii deemuudha moo bataskaana deemuutu gaariidha odoon isin hin jedhe natti hin kolfitanii? Mana adaadaa koos nan deema oonan barbaade bataskaana immoo nafu nan deema jechuu dandeessu.
mana akkawoo keessanii yookaan obboleewwan keessanii deemuu isinii wayyamoo bataskaana deemuu isinii wayyootuu isinii jedhe natti gofaltanii dee gooftaan humna dhowwanii gaafa barbaade mana obboleessa kootii deemuu nan danda'a mana akkawoo kiyyaas deemuu nan danda'a bataskaanattis immoo dhufee dhan waaqeffadhaa tokko free conditionii miti na hubattaniitti miti kanaafuu gaafiin kun mataa isaatiin hanqinni hubannoo akka jiru agarsiisa. Kanaaf namni mana kiristaanaa deemuutu gaariidha moo malkaa deemuutu gaariidha kan jedhuuf ani akka kootti tokkoffaa amantii kootiin ortodoksiidha saba kootiin oromoodha anaaf malkaa deemuunis gaariidha mana kiristaanaa deemuunis gaariidha waliigalaa jira miti warra malkaan deemu jedhanis immoo hin komanne innis filannoo isaaniiti na hubattaniitu miti filannoo isaaniiti lakkaan ani ilaallatu aadaa kiyyaa miti falaasama kiyyaa miti eenyummaa kiyyaa miti kan jedhu yoo jiraate isaanis hin balaaleffanne isaan garuu ani waan malkaa deemee fi ati seexanatti bulta'oon aan jedhan deebii bal'aa duratti deebisee fi jira waliin galaa jira miti lakkani seexanatti bulu waan malkaa deemuuf ani waan malkaatti reeffadhuuf seexanatti bulu maalan gochaa jira uumamaanan uumaa raajeffachaa jira garuu malkaa deemuudhaaf jecha ani bataskaana nafu malkaan deemuun koos bataskaana nambisu bataskaana dhufuun koos malkaana nambisu lamaanuu akkam barbaadetti qabadhee deemuu nan danda'a garuu warri malkaa otoon deemin ani kiristaana ta'een jiraachuu barbaada jedhan mirga isaaniiti lakki malkaa otoon deemin hin fayyituu hin jenne walii galaa jira miti malkaan deemne taanaan ati kiristaanaa miti kan isin hin jedhu gonkumayyuu hin jiru kuni dhimma filannooti kan barbaadu malkaa hin deema kan hin barbaade immoo itti dhiisa seexana jira jettanii garuu akka nafne achi seexanaa miti amma waa'ee seexanaa dhiisaa hidhaan amma kana naan jechaa jiru lakkaan yeroon qabuu malkaan deemu kan jedhu soo jiraate innis mirga isaati walii galleerraa lakkaan hin filadhu malkaadhuma deemuu iyyuu kan jedhu soo jiraate mirga isaati lakkeenyummaa kiyyas miti aadaa kootisii miti ana nan ilaallatu kan jedhu soo jiraate mirga isaati bataskaana akka dhufne wanti isa dhorku hin jiru garuu wanni isin achitti godoggoddanii seexana waaqeffattu kan jedhu yoo jiraate inni dogoggoree jira kun dhaamsa bataskaanaa miti barnoota mana kiristaanaatti miti waan aadaan isaa achi keessa hin jirreef arrabsaa jiraa jechuudha laala hafuusaa fudhanne mirga isaati jenni dhufee lakkati seexana wajjin wal ta'oo jedhe ahaa waan sabni isaa achi keessa hin jirreef arrabsaa jiraa jechuudha kana maaliidhaaf fudhatture waan sabni keessan aadaa tokko keessa hin jirreef arrabsamuu qaba seexana waaqeffata jedhamuu qaba lakkani kanatti hin buluun garuu mirga keessan isin hin jedheen na hubattaniittu kanaafuu akka kootti malkaas deemuun gaariidha mana kiristaanaas deemuun gaariidha malkaa deemuuf bataskaana nafina bataskaana deemuuf jettaniis malkaa nafina garuu lakkani malkaan deemu kan jedhu yoo jiraate mirga isaati ati garuu malkaatti seexana waaqeffatanaan jechuu garuu hin danda'u barnoonni mana kiristaanaas isaaf hin ayyamu inni biroo silaa margii fi abaaboon uumama waaqayyooti isaan ni darbu akkamitti waaqayyoon isaan hin fakkeeffama okay kun egaa barnoota mana kiristaanaati namichi kana nagaafattu barnoota mana kiristaanaa keessatti mahalii Salamoon yookaan weeddii wadduu caalu kan Salamoon irratti maal jedha abaaboon dachii irratti mul'ate ababaa bamidri ላይ ተገለጠ mul'ata waaqayyo jedhee irratti isin barsiifne waaqni mul'ate gama eenyuti mul'ate Kiristoos Yesuusin eenyuyyuu waaqayyootiin kan arge hin jiru ilmi isaa garuu maal godheere isa seenesseera jedha Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti kanaafuu gama waaqayyootiin waa'ee gama Kiristoos Yesuusin waa'ee waaqa hubannee jira fakkeenyi waaqayyoon ittiin fakkeeffamu garuu gonka miti walii galaa jira miti fakkeenyichi gonka perfect waaqni abaaboodhaan fakkeeffama jenne malee waaqni abaaboodhaan jenne miti na dhagaa jirtu miti hin fakkeeffamaa fi abaaboodhaan bara adda addummaa qaba maaramiin abaaboodhaan fakkeeffamti jenne malee maaramiin abaaboodhaan jenne abaaboodhaan hin fakkeeffamaa waaqni yoo jennu akka abaabootti coollaga jechuu keenya miti akkuma abaaboon birraa bari'uu isaa nuu mirkaneessu Yesuus Kiristoos birraan kakuu moofaa bari'uu isaa nuu mirkaneessa moo mirkaneessine akkuma abaaboon dachii irratti mul'ate Kiristoos Yesuus biyyoorraa kan hojjetame addaamirra bulee bulee jira kanaafuu laala fakkeenyichi kana agarsiisuudhaaf malee akka abaaboon coollagutti waaqni ni coollaga jechuu keenya miti lootuu sibaata akkasiin jedhama walii galaa jira miti fakkeenyi mana kiristaanaatti waaqan fakkeeffannu perfect yookaan gonka miti kontekstii itti fakkeeffame yookaan galumsa itti fakkeeffame sanaaf qofa fayyadamtu walii galaa jira miti galumsaan ala yoo baatan kontekstii sanaan ala yoo baatan hiikaan taanii argattu jechuudha kanaaf fakkeenyonni hedduun abaaboodhaan alas kan waaqa ittiin fakkeessinu ni jiru
egaa isa waliin immoo yeroo biraa ilaaluu ni dandeenya. Silaa waaqayyooni malkaa deemaa na galateeffadhaan jenne maaf mana kiristaanaa dhiisnee malkaa deemna? Yoo mana kiristaanaa dhiisnee malkaa deemne anan malkaa deemu barbatas kaanatti oduman deddeebi'uun barii malkaa deemaa jira. Samoona kunoo akkan salaafanne jedhanii toona dhorkaniin ala ani bataskaana dhiisee malkaa sababni itti deemuuf hin jiraatu. Lamaanuu bakka tokkotti nan danda'an isin jechaa jira bar. Kan na dhorku maali? Ani Oromoo ta'eetu akkan Ortodoksii hin taane kan na dhorku maali? Ani akkan malkaatti reeffadheetu bataskaana hin dhufne kan na dhorku maali? Ani waaqa kootiin gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa jedhee waamee akkan hin waaqeffanne kan na dhorku maali? Aha. Madda yookaan burqaa mul'ataa jennee bar aadaan isa tokko jechaa jirra bar. Waa'ee waaqaa kan nu beeksisu keessa aadaa yookaan seerri uumamaa isa tokko jechaa jirra bar. Kanaaf seera uumamaa irratti hundoofnee yoo waaqa beekne maali mee mudoonsaa? Waaqumatu nuun jedhee bar. Simbirroo sabii ilaalaa nuun jedhe. Ilaallu jettanii jedhu nuufachuu barbaadammoo akkam waansaa? Abaaboo dachii ilaalaa nuun jedhe. Isumatu nuun jedhee bar. Amma ilaallu jettanii jedhu nuufachuu barbaadanii? Qurxummiiwwan gaafadhaayi, dachii gaafadhaayi, beeladoota, bineensota bosonaa gaafadhaayi kan jedhe waaqa. Iyyoob irra bulee Iyyoob 12 duratti isiniif hin dubbisne. Lakki barbaannu jechaa jirtu moo akkam waansaa? Biiftuu laalee toobar Abrahaamii amlaaka tsahaayii tanaababanni yaa waaqa aduu kana uumte naa mul'adhu jedhee too waaqa barbaadee kan argate bar Abrahaamii bar. Abrahaam bar warra higga libbonaa yookaan seera uumamaatti bulaniif bar abbaadha bar. Amantee Abrahaamitti hin bultani? Amantii Abrahaamitti namantanii? Abrahaam bar abbaa hunda keenyatti bar. Abrahaam bar abbaa kiristaanota hundaati bar. Baay'ee qulqulluun Phaawulos Roomee irratti amantiin Abrahaam akkam cimaa akka ta'ee fi nuyi amantii isaa akka hordofnu dubbata. Amantiin Abrahaam immoo amantii seera uumaati. Amantii seera uumamaa irratti hundaa'ee uumamaan uumaatti raajeffatedha. Kanaaf amantii Abrahaam hin barbaannu jechaa jirtu taanaan maal jechaa jirtu? Kiristaanummaa iyyuu hin barbaannu jechaa jirtu jechuudha. Kan dhaggeeffachaa jirtu miti? Maaliif? Maal jedhe Kiristoos? Ani oriitii fi raajota shaaruudhaaf hin dhufnee jedhe. Oriitii fi raajonni maal jedhu? Oriitii fi raajonni immoo waa'ee seera uumamaa takka lama jedhanii nutti himuu jechuudha. Kanaafuu oriitii fi raajonnis ta'ee seerri uumamaa bu'uura kiristaanummaati jechuudha. Lakki ani oriitiin barbaadu yoo jettan seera uumamaan barbaadu yoo jettanii otoo seerri oriitii hin jiraatin dura waaqni eessatu. Tole bakka seera oriitii qofattan bulas yoo jettani otoo abboommii kurnan waaqayyoon barreeffamin dura waaqa mee maaliidhaan argattan? Maaltu isinitti hime waa'ee waaqayyoo? Mee maaltu isinitti hime? Silaa Musees hin dubbisne silaa inni tulluu siin irratti seera oriitii kennuu isaatiin dura. Tole akkamitti argattu ree waaqa? Seera uumamaatiin argattu. Ba'aa biiftuu laalaa waa'ee waaqaa dubbatti. Addeessa laalaa waa'ee waaqaa dubbatti. Guyyaa laalaa waa'ee waaqaa dubbatti. Halkan laalaa, uumama laalaa, qurxummii laalaa, simbirroo laalaa, marga laalaa, daraaraa laalaa, ganna laalaa, waqtiilee laalaa waa'ee waaqayyoo isinitti dubbata. Abrahaam bar kan inni godhe kanaa bar seera Musee bar hin jiru bar Abrahaam waaqa amanutti bar seera Musee wanni jedhamu tokkoyyuu hin jiru bar. Seerri barreeffamaan jiru bar. Kitaaba qulqulluu wanni jedhamu tokkoyyuu hin jiru bar Abrahaam. Akkamitti waaqa argate? Wanni hundi dura waaqatti fakkaate yaale kunis waaqa ta'uu noolu kunis waaqa ta'uu noolu jedhee uumama humna qabu hunda ilaale. Booda yoo galuu fi aduu tana wanni warraaqsu wayii jira. Maaltu ishee liccisiisee maaltu ishee baase jedheetu gaafate. Walii galee achumaan yaa waaqa aduu kana uumte naa mul'adhu jedhee. Kana seera uumamaatiin waaqayyo argachuun Oromoonis bar yoo irreeffatu yaa waaqa malkaa kana uumte galanni siif haa ta'uudha kan jedhu bar. Yaa waaqa tulluu waaqa malkaa waaqa Oromoo waaqa Booranaa waaqa gosa isaa waamee lafa isaa waamee dachii isaa hundayyuu waamee waa'ee waaqayyo dubbata. Kanaaf Oromoon yaa waaqa malkaa kana uumte naa mul'adhu yoo jedhe dogoggorri isaa maalidha? Gaafa Abrahaam sirrii ta'eet gaafa Oromoo dogoggora ta'a wanni kun. Waan akkasii keessa seejina. Amma laalaa wanni itti dabaluu qabnu garuu foon uffachuu gooftaa Yesuus Kiristoosittis amanuun dirqama. Walii galaa jirra miti? Kanaan ala hin fayyinu yoo jettani kun nama deemsisa. Garuu seera uumamaatiin waa'ee waaqayyoo beekuun ni danda'ama. Waaqumatu seera uumamaa riifar godheetoo nu barsiise. Fakkeenyaaf maal jedha? Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee sanyii facaasanii sanyii facaasuudhaaf ba'ee nuun jedhe. Seera uumamaatiin malee nu barsiisaa jira. Achumaan sanyiin muraasni qoree jalatti kuftee jedha. Qoreen ishee kudheetoo hambisee akkam biqillee ishee taasisee jedha. Sanyiin muraasni immoo simbirroodhaan guurramee jedha.
kana yaadatan kitaaba qulqulluu irratti hin nageenye kuni barseera uumamaatiin barachuu dhaban maaliidhaaf qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 irratti firiin qamadii kuftee yoo duute malee firiin buufattu nusi yoo duunee yoo gidirfamnee siqiqii keessa darbine malee ka'umsa arginuu jedheetu maaliif nu barsiise firii qamadiitti fakkeesse hin balleesse walii galaa jira miti fakkeenya sirriitti nutti agarsiisu yoo ta'e aadaa keessaayis yoo fudhanne rakkoon isaa maali uumama irraayis yoo fudhanne rakkoon isaa maali mammaaksa Oromoo keessaa falaasama Oromoo keessaayis yoo fudhanne rakkoon isaa maali amantii keenya walitti hin bu'in malee dogmaa keenya walitti hin bu'in malee kuni waan rakkoo qabu miti kanaafuu waaqayyooni bakka hundatti ni argama inni afuuradha walii galaa jira miti amma bataskaanumatti qofa waaqa waaqeffannaa mana wogaltanii jiru waaqa mana keessan jiru garatanii manatti taaksii keessan jiru waaqa kilaasii keessan keessa jiru waaqni mana barnootaa keessa jiru hin kadhatanii waaqni bakka hunda jira bakka hundatti isa kadhata bakka deemnu hundatti bakka jiraannu hundatti sirnoota waaqeffannaa keenyatu akka amma agarru kanatti bakka hundatti raawwatamne malee waaqa kadhachuun immoo maqaa isaa alalfachuun immoo bakkuma hunda jiraachuu qaba yoo raftanis yoo kaatanis yoo nyaattanis yoo dhugdanis bakka hundatti waa'ee waaqaa kaasuun dirqama dhaabata kanaafuu amma silaa waaqayyoon malkaa deemaa nagaafadhaan jenne maaf mana kiristaanaa dhiisnee malkaa deemnaa kan jedhu lakkii nagaafadhaa jedheera uumamaan uumaa raajeffadhaan jedhee jira walii galaa jira miti yoo barbaanne malkaa irratti hundoofnee waaqa gaafachuu ni dandeenya yoo barbaanne simbirroo irratti hundoofnee gaafachuu ni dandeenya yoo barbaanne abaaboo laalleetoo gaafachuu ni dandeenya filannoon kan keenya ta'ullee waaqni akkuma walii galaatti uumamaan uumaa raajeffachuun amantii sirrii isa higga libbonaa jennu dhaaban moo higga libbonaatti namantaniis waa'ee amantii biraanna barsiisaa jirtu jechuudha higga libbonaatti namantan taanaan wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa eegal dhiifama boqonnaa 2 wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa eegaleetu ilaala guyyaa sadaffaatti Galiilaa qaanatti cidhatu ture jedha lakkoofsa 1 guyyaan sadaffaa kan jedhame kuni maalidhaa kan jedhu yoo kan qulqulluun Yohaannis afaan dammaa guyyaan inni tokkoffaan bara seera lapheetii jedha bara seera uumamaa guyyaan inni lammaffaa bara seera wangeelaatti bara seera oriitiitii jedha guyyaan inni sadaffaan bara seera wangeelaatti jedha manni kiristaanaa seerota kana sadanuu ni fudhatti manni kiristaanaa ortodoksii seerota kanneen sadanuu ni kabaji seerota kanneen sadanittu ni amanti seerri uumamaan jiru taanaan bar waa'ee waaqaa uumaan beeknu bar Iyyesuus foon uffatee naan jettu ani immoo maal jedheen isin gaafadha seerri uumamaan jiru taanaan Iyyesuus eenyuun isin hin jedhu eessaa dhufu waaqaa naan jettu isin seera uumamaatti namantanii Iyyesuus utuu hin dhalatiin dura waa'ee waaqaa beekumsi tokko iyyuu jiru akkamitti naa gadaree wanni isin amma naan jettan Iyyesuus waaqa jechuudhaaf bar otoo inni hin dhalatiin dura seera uumamaatiin itti buluu qabnaa bar waaqatti na dhagaa jirtu malee waaqni erga Iyyesuus dhalate boodadhaay kan jiraachuu isaa jalqabe otoo Iyyesuus hin dhalatin dura jira miti okay bara seera horiitiin jira naan jechuu dandeessu okay bara seera horiitiin dura akkamitti jira Iyyesuus maalidhaan Iyyesuus beekuu dandeenya waaqummaa isaa maaltu nutti agarsiisa mee eessaa argatte mee waa'ee Iyyesuus namni seera horiitiin hin bulle kan bullu silaa Israa'el qofa waa'ee Iyyesuus waa'ee waaqaa mee maalirraa beekuu danda'a natti himaa uumama irraa beekuu danda'a falaasama isaarraa beekuu danda'a aadaa isaa keessatti waa'ee waaqaa kan himamurraa waa'ee waaqaa hubachuu danda'a zeen Iyyesuus foon uffate yoo jettuun Iyyesuus eenyu yoo jedhamu waaqa keetii kaa kanatti gurraacha garaa garbaalee immoo garaa taliilaa immoo garaa annanii jettee waaqeffattu jettee itti himuu dandeessa malee nafuma kaatee Iyyesuus dhalate yoo jettuun inni silaa waa'ee waaqaa beeku isin waa'ee waaqaa erga Iyyesuus dhalate booda kan seeneffamu qofa fudhattu yookaan immoo erga seera horiitii booda fudhattu eessaa dhufe inni dur jira garuu bara abbootii keenyaa isin jechuu danda'a bara namni sirriitti qalbeeffatu jechuudha so Iyyesuus asoosama haaraa miti duris turee jira adda addummaan isaa dur foon hin uffanne dhuma baraa irratti garuu foon uffatee jira jechuudha kanaafuu seerri uumamaa yookaan higga libbonaan ክርስቲያኒቲዳፍ it is foundation ክርስቲያኒቲን እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ ከንጀደሙ ሚቲ ከኪቱማን አኩማ በከካ ከኑረ ቡዬ ሚቲ በር ራጂዳን ዱበተማ ሴራ ኡማቲን ሁበተማ ቦደሞ ሴራ ወንጌላቲን ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ፎን ፈቴ ከኑበቹ ደደኝ ከናፍ ክርስቲያኒቲ ማልቀባ ቡኡራ ቀባ ቡኡራ ሳቶ ቶነመኒን ኢየሱስን ያመነ የወጀተን ደጎርተኒ ጅርቱ ኢየሱስ አለቹ ሳቲን ዱረሞ ጅራቹ ሳ ከነስኒት አገርሲሱ አዳ ፈላሰመ ከሰን ሴራ ኡማማት kana kan isinitti muu danda'u nu yaa'e
hawaasa Israa'elii miti aadaa Israa'el keessatti hin guddannee seera horiitiin beekuu namni jedhu yoo jiraate seera uumamaa isaa riifar gootaniitoo waa'ee Yesuus yoo isa barsiistan isin hubachuu danda'a. Kanaaf mana kiristaanaa dhiisnee malkaa haa deemnuu miti dhaamsichi akka waliigalaatti yaadonni isin kaastan gaaffiiwwan isin kaastan bareedaadha. Fuuldurattis gaaffiiwwan akkanaa yoo jiraatan qindeessinee bifa mariitiinis immoo sirriitti irratti wal falmineetoo immoo mari'achuu ni dandeenyadha. Gaaffiin kanaan wal qabatee tokko immoo kan biraa maaliidha seetanii? Okay, bara seera uumay yookaan immoo bara higgale bonaa sana Yesuus foon hin uffanne waan ta'eef homaa rakkoon qabu seera uumaatiin yoo waaqa arganne. Bara garuu seera wangeelaa Yesuus erga foon uffate gara uumamaatti maaliif deebina ree duubatti jedhee tokko isin gaafatu jiraachuu. Yesuus umatu seera uumamaa riifar godhee tolu barsiisee jechuudha. Waa'ee waaqaa hubachuu namni barbaadu yoo jiraate kitaaba qulqulluudhaan ala seera uumamaas riifar godhee arjummaa isaa, dandeettii isaa, jabina isaa, cimina isaa hubachuu ni danda'a. Bu'uuran duratti isiniif ibseen immoo Yesuus yoo dachii kanarratti mul'atu seera horiitii shaarree seera uumamaa hin shaarree gama gaafii keessaniitiin yaadni ani qabu kanuma.